dhimma Finfinnee dhimma abbaa biyyummaati. Dhimma Finfinnee irratti paartii Oromoo dhiisi lubbuun Oromoo dhugaa qabsoo Oromoo keessa political community Oromoo keessa namni Oromoo ta'ee ormatti galee hin dhabamu. Garuu hogganoota siyaasaa Oromoo jidduutti dhimma Finfinnee irratti garaagarummaan uumaan jiru. Osoo qalbii qabaatanii dhugaadhaan nu kuffisuu barbaadanii kana hubachuu qaban turan. Maaliif qabsoo wal'aansoo keessa hoggaa seentu qaama waliin wal'aansoo seentu san ejjennoo isaa sirriitti beekuu qabda. Laafina isaa sirriitti beekuu danda'uu qabda. Cimilli Oromoo tokko dhimma Finfinnee irratti. Dhimma Finfinnee kaleessa eegalle. Dhimmi Finfinnee ijoollee ta'ee yaadadha. Ijoollee ta'ee hawwisoo abaaboo keessatti waan ture ture. Finfinnee jirtii goojjoon kiyya jirti ijoollee argee dur ijoollee Finfinnee hin dhufin. Finfinneen bakka Oromoon irraa buqqa'u eegaleedha. Bakka gabrummaan Oromoo itti eegalteedha. Finfinneen galma bilisummaa Oromoodhaati. Kanaaf hubannoo qaburraa kan nun ka'e. Torban darbe isaan uummanni waggaa garagalee akkasitti kan bahe abaaboo simachuu qofaaf miti. Tuttuqqaan isaa yaalan. Alaabaan Oromoo, alaabaan qabsoo Oromoo, alaabaan dhiigaan dhufte Finfinnee hin seentu. Ilaalchi farra Oromoo ta'e sun bifa san hin calaqqisuun Oromoon imala gara biraa qabates kaansel godhe akka dhufu godhe kan dhufuudhaaf fedhii hin qabnes garagalee akka dhufu kan godhe. Kuni dhimma Finfinnee irratti dhimma Finfinneeti beeki. Dhimmi hiriirri guddichi miliyoonni 4 irratti argame suni dhimma Finfinnee ta'e. Dhimma simannaa bira dabree dhimma Finfinnee ta'e. Paartileen siyaasaatis dhimma kanarratti ejjennoo waloo agarsiisuun dirqama ture jechuudha. Shan qofa miti. Paartilee jiran hunda osoo walitti fiddee garaagarummaan tokko hin jiru. Kanaaf ibsi isaan agarsiisan sun dhimma Finfinnee irratti Oromoon hanjamaa takka qoosaa akka hin qabne. Akka hin qabne. Dhimma Finfinnee saba Salamoon keessa akka jiranii mirgi isaanii akka kabajamu haa ta'u garuu magaalaa guddoo handhuura Oromiyaa kan taatee fi magaalaa qabsoon guddaan falmaan guddaan irratti godhame akka ta'e. Warri har'a abbaa Finfinneeti isin asii deemaa jiru kuni bulchaa dammaqsaa fa'aa gaafa 2003 fi 2004 tumamanni asuma turan. Gadi bahanii manguddoodhaaf hin dirmanne. 2016 hiriirri yaamamee namni keenya akka waggaa tumamu asuma turan gadi hin baane. Oromoon beekee dhimma Finfinnee irratti waanuma fedhe lubbuu fedhe wareeguudhaaf qophiidha. Kana hin beekne isaan. Kanaaf ibsa ejjennoo paartilee sun isaan dhiyeessanis wanni isaan rifachiisee isaan dinqisiisee fi baay'ee waan nuti uffataniif Oromoon tokko qoodamte chirichaaroodhaan isaan bitanneedhanii waan yaadaniif kanaaf baay'ee wanni mo'anneef maali beekta biyya kanatti waan nuti uffataniif alagaan si tuffatu laattutti lafaan dhoofta diina yoo tuffattees mo'amta. Kanaaf ani Oromoon ibsa ejjennoo paartilee shaniinitti sarpiraayis ta'e dinqisiifannaa argate waan jirutti fakkaatu. Ormi garuu Baqqalaa Garbaa fi OFC'n waan biraa akka ta'e ibsaa nagootii fi maaliin garbaa ta'e Lammaa Magarsaati paartii isaa akkasitti ilaalan. No. Finfinnee irratti Oromoon xiqqaa guddaan ejjennoo hangana hin jallanne akka qabu kan agarsiise san qofa osoo hin ta'in ilaalchi farra Oromoo asirratti murnoonni tokko tokko agarsiisuu yaalanii fi biyyattii kana keessa miidiyaadhaan gaggeessan beektaa wanni isaanii hin galle dur bara 1970 keessa Oromoo rukutuu barbaadan fidisteedhu Hayilee Fidaa irratti kan duulan. Yoo isaaniiti Oromoon tarii bara sanillee ta'uu danda'a akka waan Oromoon shira sabaa hin agarreetti fakkaata. Hayilee Fidaa irratti yeroo duulamaa turetti Hayilee Fidaa miti waan isa duubaan jiruudha kan rukutuu barbaadan. Bara 1990 keessa Leencoo Lataa irratti kan duulamu. Leencoo irratti duuluudhaan abaa qofa irratti kan duulamaa ture. Oromoo hunda irratti kan duulan. Amma immoo Jawaar irratti kan duulan. Deflected fakkaata. Kanaaf wanni isaan rifachiise maali? Nama ilaalcha yoo waraanee ibsa sariiruu nagarran Keeniyaan ture. Isaan amma maal barbaadanii qabsoo Oromoo kana nama tokkotti gadi xiqqeessanii tokkoffaa gadi xiqqeessuu barbaadu. Lammaffaa immoo duula nama sanirratti gochuudhaan waan nama san miidhan fakkeessaa garuu qabsitti miidhuu barbaadan. Kanaaf kan ammoo Oromoon itti dammaqee jira. Kanaaf yeroo hogganoonni paartii 5 bakka bu'anii ejjennoo fakkaataa waggaa dhiyeessan kan isaan rifachiise isaan wachisiise kan warraa ka'eeti.